فتاجا أنا فو أني رأكس النايات دنيم بير أنا فو هوني إيك أما فكني أقول فيلمي ده لو جريني ثانية كفيلمي دي أقول مثال عند نورمال سو هبتم هونو فيلم لا يتوان عند الزاب تالو ما ندارله سيجري فيلمي ده سو كاركتر وني أنا أسرع قول وني لفا خدات أنا فوق كسيو بنا اتفو في مونيكو غافي فيديو بيهاي وني أسرع تياسو جرو أكا أودو دوري أكا شيكو تفرد دا أوكي اتفو أما غافي في غافة دا ما جاني مسكالانيا سقافة دبي كلتي يجي غافي كلتي تيجي ستجابس هيرجي أما هيرجي تبتاسو نا يوسي هذا بيجرو جد نوتي مو أدي هذا بيني ميكاياتا وكانوا في مين يوسي كمالم أنا ما كم أفدي بشان كم أفدي بأفروان نبرة جروف كم سدي كم سدي جايز نات أجا جرو كم سدي ناتو وهذا بقول لما تجرا وعلى سنة سادفانا كبارايتي لما فاسن كيسا تكم مستدبم يما دفنا قالوا نمني ارجينا شيء غافي كلتي ني سغافه دابيكا غافي كلتي اي فادلو جالala ديهومو جالala حلالات غاري دايت اناف akka dhugaa yoo serious talking ta'e jaalaluma si bira jiru akka social media ta'e halala kana bareeda yoo jettu akka lafaa ta'e yoo jette akka social media halala ibsi fakkeenyaaf dhugaa yoo ta'e kan normally by the way kan dhugaan si gaafata okay jaalaluma azuma akkuma jaalalaa serious talking dhugatti jaalalli nama si bira jirutti bareeda maaliif jennaan annama jaaladhu san arkuu barbaade jaan yoo xiqqaate like torbaanitti yookaan ji'atti arkuu barbaada in case yeroo tokko uumamellee yoo wanni tokko uumamellee bira dhaquu danda'a isiillee na bira dhufuu dandeessi gala amma fakkeenyaaf kan halaalaa kana yoo ati imaltuu deemtee karaa imaltuu deemte sani bilbila kee darbitee haga ati bilbila argattee haga deebitee haga maal jettu nama sawwal narkuun hin jiru. Garuu nama si bira jiru miila keetiin deemtee tiree akkana barzarafamee akkana bilbila dhabee akkana narraa batee jettaan ibi yoo wal loltanillee yoo walitti mufattan ka halaalaa bulook yoo si goote mee akkam goote. Social media hundaan bulook yoo si goote wanni ati godhuu dandeessu hin jirtu bira jiru. Bira waan hin jirreef garuu ta si bira jirtu wama barbaadeen bulook si goote akka barbaadde yoo si goote isii san arguu barbaannaan arguu hin dandeessu. Kun mana seera dhaabbattee eeggattaa yeroo isiin hojii baatu yookaan hojii deemtu yookaan barumsaa baatu yookaan barumsa deemtu dhaabbattee eeggatte rabbii jiina dubbisettee kadhatta. Siigara. Amma kun walitti fuudhan namoonni baay'een beeki halaala irra wal jaalatanii bilbilaan miidiyaa hawaasaa fa'aarra wal balanii bilbilaan fixanii bultii kan ijaarratanii milkaan hedduutu jiru. Thank you Habibi. Nama hedduu jiran. Hammaan kanallee namni baay'een jaalala halaalaa keessa. Jaalala taaptaap tolchaa maal rakkoo qabu taaptaap yoo tolchitan. Namni hundi tokkuma itti fudhatta amma bilbila namni yoo dhugaa wal jaallatti bilbilli cufame jedhee namni addabaa wal dhabaa wal lola loluma sanayyuu halaalarra taa'anii murteessuu hin danda'anii furuu hin danda'an jettee yaadda. San qofaas ammas waan surprise waan adda si godhu immoo ka halaala jiru kana yeroo garii amma nama qaama miidhamaaf jira. Nama siigalee rakkoo adda addaa qabutu jira. Gizee garuu taa'ee siin haasa'u nama normaala fakkaatu. Ani amma nama hiriyaa kiyya hedduu jaalatee hedduu wal jaalatan. Garuu gaafa bira dhaquu mucattiin qaama miidhama qabdi miila mirgaatirraa. Suuraa irratti hin mul'atu. Suuraa akkuma nama normaalii dhaabbattee kaati. Mudhii oliin haasoo ittiin bareedduudha. Garuu akkasiin nama dhiiraati illee caanuma fuudhe michiyyoo sun. Qaama miidhamti jeen dhiifne isin garuu hin himneefsan. Rakkoo akkanaaf jira nama garuu si bira jiru hin agarta guutuusaa innis akkanas si harka walii taatan jechuu qaama hundi waan cabbattu micabbat middaasas nagarna'u namni si bira jiru si gala waan harkaan ijaan agartu harkaan qabachuu dandeessuudha namni si bira jiru nammaas nama si bira jiru kana waan hundaafuu irra yiizi nama halaala jirudha. Ni yaadda nama halaala jiru kana hin haffiqishaa ni yaadda inni sunis yaadaa yeroo gadi haalli jiruu si mijjeessu amma nama san dheeyxee harkuudhaaf yoo xiqqaate qiyaasa yoo xiqqaate dooraala kuma kudhan hanga dooraala kuma kudha shanii spend godhuu dandeessa nama san dheeyxee agartee deebi'u. Maal rakkoo qaba jaalalaaf aarsaa yoo kanfalame lubbuun iyyuu ni baatiin maallaqni yoo kanfalame. Rakkoon qabu garuu kasii bira jiru kana odoo waa tokko hin baafne dheeyxee wal agartee shooppii kaaffee dheeyxanii
birrii 20 zanaa fakkaata. Jaalfadiloo jaalala kun amma inni dhooftiiri amma haarsaa yoon kaffaliin baay'isawwee waan nama ilaali warqii ilaali warqii maaf gatii qabaatti beeki abidda keessa darbitee qarshii qaaliidhaan sibiiluma baraati amma garaagarummaan na gaafatte jaalala halaalaatiif kadhiyooti barka sibira jiru akkasi jaalatti jaalala beeki namni dhiyoo jirus namni sitti dhiyoo jirus namni halaala jirullee namuma akkamitti salphaatti waan hunda jaalala salphaatti dhufe kana baay'isawwee maallaqni lafa argatte akkamitti sii fudhadha maallaqa takka lafa argattee fi kadafqitee hojjettee argatte walqixaa miti. inni dhiyoo sunii fi nalaalatu gaafa gadiitti baastee yaaddee riba dhabdee fi ganamaa fi gargara dhaabbattee osoo nyaata nyaatiin osoo riba rafiin bilbiltee fi wal argattu kamtu ragaa inni barreessaa gaayis. Namni saafaradu kamtu ragaa riidha midhaa sitti yoo ta'u. Moonii koo dhugaa barbaada. Akka jaalfaadilootti oo deebicha akka jaalfaadilootti ta'e teessoo fudhan. Jaalala dhugaa jechuun halaala inni laallatu. Umrii inni laallatu bareedina inni laallatu waa tokko inni laallatu. Suma cinaa jiraatee ollaa kee jiraatee isii arkuudhaaf sigar shaggee ollaa kiyyaas gori micayyoo sirba kadir Adam haaromsa dhufe naatee yaallee kee hundinuu faayifaayoo sakaddii takkaaf dhabuu hin dandeessu bara namaati jaalattu sii gale. Halaala sirraa jiraatee dhiisii mana kee jala galee ahun hin haaffaqishaan amma lubbuun bilbila haasoytee fixxee maal sababsadheetti bilbila. Bamin itti deebi'ee akkamii harkachuu danda'a kanas yaachisaa bar jaalalti dhugaa keessa qabu hirriiban qabdu barsee gale amma mee maal sababsadhe amma agartee biraa baatee isii agartee isii biraa deemteeti min faxirree diggaamee laaganyaa sii gale maaliin bakka gizeetti dheetu akkamitti akka ganaa arreen jugootus si cinqa jaalala dhugaa jechuun akkas sii gale halaala sirraa jiru silkuma qofa viidiyoo qofa garuu kasi bira jiru ammoo Mali bitee fi surprise godha jettana if you have an option. Maafis bittee arguu hin dandeessu jaalfaadiloo isa halaala rubeebatti bittee surprise godhuu dandeessa. Sanaatii harka keetiin itti kannataa barsan namatu itti sii kenna. Fiilingii achi reaakshina yeroo sanii kananii agartoo fi keeti. Ilmoo mukaa daangaa hin qabu. Fakkeenya alaalmattee galtee alaalattee nuu boru haadha manaa kee ta'uu maaltii beeka. Haadha manaa kee taatee iyyuu sanaa ol surprise gochuu danda'e. Ofiyyuu kennuutti jirtaa beeki. Jechirree midhaawu inumaatu ati ganama kaatee giiftii kiyya akkam bulte nayyaa yoosiin bulte kaatee. Lammati bira jiru bilbiltu eenyuun halkanii guyyaa walii bilbilta. Akkuma nama halaala bilbilti. Bilbiltu nafsa nama miilaan nama si bira jiru inuma argita ammoo waan argita. Turtee kan wal argituu fi yeroo dheeraa fudhattee aarsaatti kaffaltee wal argitu tokko akkam ta'aadha bagaaffiin koo. Jaalala dhugaa nama jaalattu. Amma deebitee arkuudhaaf tokkoffaatillee akkasitti konfidensiin argattu sii galee. Baadawwee isiinillee akkasitti yeroo mara reedisii ta'uu dhabuu malti. Yeroo hunda wal argu turtee wal agarta sii galee. Wal jaalatte jennaan everyday wal agartaan guyyaa hunda wal agartee wal salachaate sii galee. Ani amma akkanatti tolutti nama haalaan jaaladhu torbaan sadiitti faayaa harkeenatti tola. Baxxaam yaadee gizee naaf qaanya akkasii yoo harkisii gale. Baadawwee anaatu akkasiin nama hin jaalanne malee rakkoon diyya osoo akkasii jaaladhee dasna jaa indazaa bihoddii jaa jaalalti hamtuun tummaan hin qabne jaa yeroo tokko na qabu jettee. Amma kan jaaladhe biyya jirtii jette akkam gootare? ደስ የሚል ስቃይ አላልኩሽም? ያ ውስጥ ነው ማለት ነው። ዞሮ ያ ውስጥ ነው እኮ ያ ውስጥ ነው። ላል ጊዜ ሲብና ብልብለኒ ጭንቀዳኒ አራይ ነጨነጨኛል ደብረኛል ገሩ ጊዜ ሲናት ናደወልቴ ወሊን ሃሶ ነጥቆ ሲውጅን ሃሶ ቦዳማስ ደስ ነጃ for maybe like 5-6 hours sanira yero sinna dubistera kasaga saati sheni ja bakka like adunya tanarra minam ana jettalal diriyana namni ko to gawe nubatam beki yero tiqqo turte boda ammas akka nama bishaan dheebote si dheebochuu eegalti maal sababa godhe amma dubbise ani akkuma isin dubbattuuf akkuma isin react gootuuf viidiyoo fanii faa giseen arginaa yookaan xiqsii babbareedaa ittillee baay'isuun barbaadu maratee Instagram irra waan xiqsiilee babbareedaa jira beektaa isa kana screenshot godhee keessaan irra ergaa gisee isin agartee react irra goote faadas na yoo turte react irra godhuuf yoo turte
يخايل لاني فنام نينشين كذا كوي مال فلان جدي مال كيست يو أونلاين الرجلات أونلاين الرار كل جرات وانا نرجع سلالو يود أبدي هم وسواس مال فلان أما سلكي تلا بحثي لالي react gote gote gizesi react gote sai gosh baka das daja ani amma sarakon yana ma halan jala dutin bilbil duwe bada male text mo wara text go ya nama jala tirana kab dutin bilbil so ta mali text go fi text ra hasaweni akke sin na bilbil to go ishee yoo si bilbilta sitti tola jechuudha. Anni sodaadha. Waan bakka isii tana accanaan nagaa jiru na fakkaata nama hin jaalanne ammoo taataan gomsaa barbaade bilbilaaf cirra tokkodha. Eenyutu irra bilbila garuu ga'e sababuu lama tafe. Anatu dura teekstii barreessee fi anatu dura teekstii waan godha isiif naa bilbila. Achii isheen immoo bilbiltii jechuudha. Of course garuu namni dura akka bilbilamu namni godhu waan. Tokko takka nu guutaa. First movie aanuma godha. Movies. Taabilee naa godhutti hin jirtan, koppiliinkis naa godhutti hin jirtan, wallahi firraa deemaa nallaalinaati ijana xureessitanii deemaa bakka. Ale deemaa bakka biraa dhaqaa tazinannaa yuutuub faa banadhaa laalaa deemaa. Ani isin yaamne gisee duraa tuffataan jiru jira. Wallahi namni biraa lakkaa lubbuuf aaree hajja maal qabame ilaa amma 150 qofa nama 1,000 fi wayin nalaalaa. Koppiliinkiin isin guutamne. Come on guys, maal? Be fair, namni biraa oduun gaafa inni miliyoona seena gisee takkatti. Keenya maali giiftii waan takka isin irraan barbaadan taaptaap naa godhaa asirra 200 2,300 seenu yoo isin hin taanes deemaaf irra isin hin yaamne an duraan. Yeroo walii bilbiltan saa dheeraa saa gamii haasoftu. Nama jaaladhu hojii haasawni na duraa bada takkaa lama haasoinaa 3 4 akkana waa xiqqoo haasoinaa haasawni na duraa bada gabaabsuu barbaada. Waliin qoosaa barreeffamatu caala jechuudha siif ishee gidduutti. Of course nama jaaladhu jidduutti akkas barreeffamatu caala. Garuu nama jaalanne yoo ta'e dhiis ka dhiiraatis guutuu isaa itti kanneen ka barbaadde dilee blog godhii ka barbaadde dhiisii yehee paaswordii waa hunda qabaadhu hin jaan akkasiin hin shakkin. Bilbilli kiyya gaafaan jaartiiti yoo fuularraa kaasee waan bakki tokko paaswordii hin qabaatu. Ayasfalligo. Yoo paaswordii qabaate yoo paaswordiin keessiin beektu ta'uu danda'u qaba xiyyaaf paaswordiin. Ani garuu bilbila sii fuudhee ilaaluun jaaladhu. Nama jaaladhu bilbila isaa seenuun barbaadu maal seenuun barbaadu maali arguun barbaadu. Ammas nama haasawatti amanuun. Na dhuftee tartiibaan nagatteessiftee dhugaan nama rifachiifte malee nama najjeeftu sii gala. Aawoo danagdi dhaallau ni rifadhaa ni gaddaa garuu nama haasawatti amanu yaa'iin barbaadu ciqiin barbaadu nisiin barbaadu gaafa wanni kiyya gaddeebi'ee gilsitti naan haasawite kan kabajaan sii qaba garuu akka ta'uu hin dandeenye. What do you think? Okay. Haasawatti amante jechuudha gabaabumatti. Perfect. Nama haasawatti amante. Fees taa'ee haasaan fura malee abbu malee waan jedhan sanatti namantu. Of course nama haasawatti amanu. Jaartiin kee carra qabeettiidha. Giftii duraas jala teessee nu dhaggeeffataa jirtu ta'ee achiin akkasuma nama miidiyaa kana hordofuu jedhanii abbaan ulaagaa kee keessaa sii guuteera yoo ta'e carraan kenniin jaalfaa diloo dabarsii daftee hin kenniini. Kan biyya biraallee jiran bakka biraa jiran sooshaal miidiyaa siin dhaga'in inni qalbii suma bira jennee asumaan dhaamsa dabarsinaa fi wanni guddaan inni aalduree jaalala keessatti mee ishee dhumaatu ofitti amanamummaa akkamitti laata? Akkamitti ibsita ofitti amanamummaa? Murteessaa keessattuu dubartiidhaaf murteessaa dubartiin yeroo hunda qaqqabuun qabdu an dhale jettee yookaan heerumettee waan duraan godhuu qabdu aktiivitiisii of eeguu irratti maalii godhuu irratti dhiisuun qabdu irraa ol hin daa'uun gaafa heerumte moo waan san jabeessitee itti fufuu danda'uu qabdi. Because inni illee inni kabaja gisee san. Kabajaan inni qabuuf illee yeroo san dabalti yeroo san kabajaanis jirti yoo inni yoo isin qaqqabdee tottolfachuu dhiiftee haala sii akka duraanitti irraa yoo irratti taate maybe tabiraa fuudhu sun akkuma yaadee irratti yaaduu mala. Gaafa garuu koonfidensii isiin qabdu taate ofitti amantummaa qabdu taate of eeggannoon isii duraan caalaa ta'e achii lijimaatti qammas naaf jaasee galee ni rifata. So tanaafuu rakkoo. Ifitti amantummaan si jabaachuu danda'u qaba hogguma hundaa dubartummaa hundaafuu yeroo kam keessattuu dubartii ifitti amantummaa qabdu dhiirrillee hedduu kabajaa beekaa jaalladhe.
Amma maal baafachaa jira Zayidii dhiigsee kan nani laali dubartoonni amma akkamii heerumanii kana booda jedhu amma beeki. Gaafa heerumanii mana isaaniitiif jiruu isaaniitiif dhala isaaniitiif saniif waan yaadanii fi muraasa beeki kan of qabu irratti xiyyeeffatani. Hilmi dhiiraa ammoo achirratti gahee taphatuu qaba. Amma dhiirri takka gaafa dubartii amma baay'ee of qabdulee jarii taate yoo fuudhe amma fakkeenya yeroo mana warra ishee jirtu bareeddee miidhagdee akkuma baatu sanatti dhuftee nan jiraadha hojjettee inni na cuucaa beeki. Ati bara kana booda heerumte akka durii tuffachuu hin qabdu akka durii diddibachuun kun hin ta'u akka durii rifeensa akkas godhuu hin qabdu jedhee dhiibbaa irratti uumu. Gaafa kana isheen ofirra konfiidensii dhabdee. Yoo inni kan gaafatu taate yoo inni hin barbaanne taate jaalala isaatiif jecha haa gootu. Garuu ofitti amantummaa siisan amma fakkeenyaaf nama ofitti amantummaa qabu nama ofitti amantummaa hin qabne hin beektaatu akka mallaalte. Eegale? Hoshi gizee jee hunda rifachuu hin qabdu mataa qabachuu hin qabdu. Yoo deemes mataa fidaa mataa kiyyaa aboo jettee akka namni biraa jiru beekuu danda'uu qabdi. Akka duraanii caalaa akka taateef beekuu danda'uu qabdi. Sani malee waan inni isatti isan gammachiifne waan koonfartii isaan kennine godhuu dhiisuu qabdi san of course. Amma beeki ofitti amanummaan akkamii beeki. Dubartiin hojjetti yoo ta'e hojii isii sana itti fufuu qabdi. Abbaan manaa lola jettee deemi jettee bahuu qabdettee addaati. Yoonni itti cimi. Fakkeenyaaf jaalalaaf jecha yeroo tokko amma fakkeenyaaf uffataan hin jaalanneetu jira keessi hin jaalanne. Garuu uffanni isiin uffattu kun yaanaaf gammachuun kan yoo taate jaalala kiyyaaf jecha sodaa waan biraatiif odoo hin taane jaalala kiyyaaf jecha dhiisuu qabdi jedhama. Kanaaf akkamitti ibsitama ofitti of jaalattummaadha haa ofittummaan moontaatu immoo kun nu jala. Raas waddaa dhisa jedhan. Anaafi. Ikkoo raas waddaa nakaa ilalaali. Ana gaafateemi. Naagala ilalaali guyyaa ishee jaalattu gaafa isheen harka kee hin jirre waan isheen goote deeggaraa fi turte uffata isheen uffattu maraa deeggaraa dhufte harka kee erga galte garuu isheen nagaraan waddame yoo jette isheen jaaladha jette kun akka of jaalattummaan taatu reessi biratti. Amma fakkeenyaaf maal sete beektaa mooni. Yoo isiin kaffeetee waan sansii galee gootu taate waan kananiin barbaade jettee riizina quubsaa seeqannetee dhugaadhaa dhiisuu dandeessa. Garuu nama hin haafuutu jira jaalalumaaf jecha ofitti of jaalachuu odoo hin taane nama kana dhabuu shakkii qaba sii galee sodaata. Saniif jecha waan kana dhiisii jaan sii galee akka yaadni sanisa dhiisuuf. Shakkii kana keessaa buuf jecha. Sheersheer godhaa namni maaliif beeku? Haa zikiraan eegaa jirti jedhanii nam gadhiisan magaafi kallattii kiyya fixeera. Shiraayee mangistii kiyya wal agarraa. Waliin ija hamtuu isinirraa qabu. Amiin. Waa hamtuu isin gidduu baasu. Amiin. Amma zikiraa bira deemi guyyaa biraa garuu isee faana intarviisiin taasisan. Inshallah galatoon nuuni koo yeroo gaarii abshiraa. Diksa isaaniif kennina kan miidiyaa kun hin dhumu amma gaafa waan gaafa nanni itti maafuufa. Guyyaa biraatti deebiin. Itti deebiin. Ittiin yaa bakka itti fayyaa ta'e jaan baadiyyaa galatoon. Ajajeetu masiilala ajaa'iba jaalala.